Haay barattoota akkam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo isa biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoo kiyya isa darbe keessatti waa'ee lakkoofsa raashinaalii jalqabni turre har'as barnoota herregaa kan kutaa 8ffaa wajjin ilaallachaadha. Yuunitii lammaffaa yuunitii tokkoffaa keessatti hariiroowwan isaa wajjin qaban hariiroowwan lakkoofsa raashinaalii, lakkoofsa hundaa fi lakkoofsa lakkaawwii akkasuma intiijarii ilaallee turre. Har'as bal'inaan ni ilaalla. Isaan keessatti haayilaayitii malaallee akkuma seensaatti ilaallachaadha. Har'a immoo bal'inaan ni ilaalla. Akkasuma viidiyoo yeroo darbe keessatti wantoota hedduu ilaallee jirra. Haala kamiin akka furuu dandeenyu piroobileemiiwwan hedduu isaanii akkasuma seerota muraasa ilaallee jirra. Seerota dagatuu hin qabne akkasuma seerota sanniin hundi keessanuu yaadatuu qabdan jechaadha. Dirqama waan ta'eef seerota sanniin beekuun sayyoo hin beekin wantoota hedduu hojjetuudhaaf baay'ee waan isinitti ulfaatuuf garuu seeronni sunniin baay'ee xiqqoodha. Kan nuti viidiyoo darbe keessatti bal'inaan ilaalle sunniin garuu yoo seerota sanniin hin beekin piroobileemiiwwan gurguddoo yookiin ammoo gaaffiiwwan nutti kennaman haala gaariin hojjetuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaafuu viidiyoo san namoonni ilaalin deebitanii ilaaluu qabdanii. Akkasuma akkuma baratame namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuudhaan hundi keessanuu ammoo viidiyoo kana laayik godhuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Akkasuma wanti gaaffii isinitti ta'e yookaan jiraatu ta'e ammoo koomentii jalatti naaf barreessan jechaadha. Kallattimaan gara viidiyoo keenyatti adeemnu. Akkasuma ammoo viidiyoo darbe keessattis isinitti himee ture. Maal isiniin jedhee VPN akka fayyadamtan isiniif dhaamee ture. VPN yeroo fayyadamtan ana seeraan fayyadanii akkasuma ammoo isiniif ammoo daataan keessan akka saffisa qabaatuu fi akkasuma viidiyoon akka qulqullinaan isiniif mul'atu ta'a waan ta'eef isiniif faayidaa qaba. Akkasuma anaafis faayidaa qaba waan ta'eef hundi keessanuu VPN fayyadama. VPN teelegiraama irra isinii kaa'ee jira. Chaanala koomentii jala isiniif kaa'ee jira. Koomentii jalqabaa irratti piin godhee jira. Kanaafuu liinkii san tuquudhaan gara chaanalaa seentanii achirraa buufatuu ni dandeettu. Akkasuma immoo chaanala san irratti wantoota hedduu viidiyoo hedduu achirratti sheer isiniif godha. Akkasuma immoo kitaabilee garaagaraa kan isin fayyadu akkasuma immoo tiippiiwwan garaagaraa yookiin gorsa garaagaraa achirratti isiniif himachaadha. Haala kamiin akka qo'atuu qabdan akkasuma immoo shoortii nootiidhaan yookiin ammoo nootiidhaan gaggabaabduu achirra isiniif kaahaa waan ta'eef sanis seentanii achumaan jooyin godhuudhaan yeroo teelegiraama seentanitti achirraa fayyadamuu ni dandeessanii. Kanaafuu liinkii san tuquudhaan kan koomentii jala jiru kana tuquudhaan gara chaanala sanii isin fida waan ta'eef chaanala san jooyin godhuudhaan Itiyoo Istuudaantii jedhama maqaan isaa. Kanaafuu achi jala wantoota hedduu isiniif kaa'a jooyin godhuudhaan isas irraa fayyadamaa isin jedha. Amma gara viidiyoo keenyatti yoo deebinu har'a kan nuti ilaallu hariiroo tuuta lakkoofsota hundaa, tuuta lakkoofsa intiijarii fi tuuta lakkoofsota raashinaalii ilaalla. Isa kana kaleessatu hin jirra viidiyoo darbe keessatti jechaadha. Kanaaf tuuta lakkoofsa hundaa kan jennuun qubee waadhaan bakka buufna jennee jirra. Isaan kunniin ammoo zeeroo irraa ka'anii itti fufaa jechaadha. Inni kun dhuma hin qabu akkasuma jalqabni isaa zeeroodha. Dhumti isaa ammoo hin beekamu jennee turre yeroo darbe keessatti. Intiijariin ammoo gara negatiivaattis itti fufaa akkasuma zeeroo hammatee ammas gara poozitiivaattis itti fufaa jennee haala kanaan ilaallee turre. Lakkoofsa raashinaalii yeroo ilaallu ammoo bifa A irra B'tiin yookiin ammoo A irra B'tiin kan barreeffamudha. Aan maal jedhama jennee waamamaa jedhama. Abbaan ammoo waamsisaa jedhama. Akkasuma A fi B'n kun ammoo miseensa maaliiti? Intiijariiti. Qubee zaadhaan kan bakka buufnu kun intiijarii jedhama. B'n kun ammoo maal ta'uu hin qabu? Zeeroo ta'uu hin qabu. Zeeroo irraa adda ta'uu qaba jennee ilaallee turre. Maaliifi lakkoofsa zeeroodhaa hiruun hin danda'amu jennee turre. Lakkoofsa zeeroodhaa hiruun hin danda'amu. Fakkeenyaaf 2 hiruu zeeroo inni kun hin danda'amu. Garuu zeeroo lakkoofsa hiruu ni danda'ama. Fakkeenyaaf zeeroo hiruu 2 inni kun hin danda'ama. Ni danda'ama jechaadha. Yeroon inni hin danda'amne garuu zeeroodhaa hiruu hin dandeenyu. Inni kunis hin danda'amu. Kanaafuu haala kanaan qabatuu qabdan. Lakkoofsa zeeroodhaa hiruu hin dandeenyu. Zeeroo garuu lakkoofsa hiruu ni danda'ama. Garuu kan inni hin danda'amne zeeroodhaa hiruun hin danda'amu. Kanaafuu gaafii akkanaa gaafatamuu dandeettan. Fakkeenyaaf
zeeroon lakkoofsa kamiifiyyuu ni hirama yoo jedhame inni kun soba ta'a. Dhugaa miti, soba ta'a. Hedduun keessan akka dhugaa jettan ni tilmaama, garuu inni kun dhugaa osoo hin taane soba ta'a. Zeeroo lakkoofsa kamiifiyyuu hiruun ni danda'ama yoo kan jedhu taate soba. Maaliifi zeeroodhaa hiruun waan hin danda'amneef lakkoofsa hundaaf hiramuu hin danda'u jechaadha. Inni kun dhugaa miti. Kanaafuu zeeroo lakkoofsa hundaafuu ni hirama, garuu zeeroodhaaf hiramuu hin danda'u jettanii qabatuu qabdanii jechaadha isa kana. Zeeroo lakkoofsaa hiruun ni danda'ama, garuu zeeroodhaa hiruun hin danda'amu. Gabaabumatti yoo kan ilaalu ta'e akkas ta'a jechaadha. Kan irraa kan hubatamu lakkoofsi hundaa lakkoofsa intiijarii keessatti argamuu isaati. Maal jennee intiijarii kana keessa fakkeenyaaf zeeroo irraa garanatti warri jiran kunni maa inni zeeroo hammatee lakkoofsa hundaa kanaa jechaadha. Kanaafuu maal hubanna asirraa lakkoofsi hundaa intiijarii keessatti argamuu isaa ni hubannaa jechaadha. Kaleessa ammoo akkuma ilaallee lakkoofsi kamiyyuu maal of jalaa qaba jennee tokko of jalaa qabaa jennee uumamaan fakkeenyaaf lamaan kun lama hiruu tokko jennee barreessuu dandeenya. Kanaafuu inni kun bifa A irra baatii waan barreeffamee jiruuf maal ta'a? Kanaafuu inni kun raashinaalii ta'a jechaadha. Raashinaalii jennee himuu ni dandeenya. Inni itti aanu ammoo hariiroo tuuta kanaas akka armaan gadiitti ibsuu dandeenya. Inni kun fakkeenyaaf waan yookiin ammoo lakkoofsi hundaa kun cita tuuta lakkoofsa intiijeriitii. Lakkoofsa intiijerii kun ammoo cita tuuta lakkoofsa raashinaaliitii jennee ibsuu dandeenya. Isaan kunniin maalidha? Kana jechaan inni kun waan kun yookiin ammoo lakkoofsi hundaa kun kamirraa citee isa kanarraa citee, inni kun ammoo kamirraa citee lakkoofsa raashinaalii irraa citee jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Yookiin ammoo bifa kanaanis ibsuu dandeenya. Garaagarummaan mallattoo kanneen lamaanii maali? Isaniin haa ilaallu. Fakkeenyaaf mallattoon kun mallattoo kanaa fi mallattoon kun garaagarummaan isaanii maal akka ta'e isin taa'ima. Garaagarummaan mallattoo kanneen lamaanii maal seetan? Inni kun kana jechaan fakkeenyaaf aan cita tuuta baati yoo jenne wanti baa keessatti argamu hundi isaa A kana keessatti argamuu ni danda'a jechaadha. Wanti A keessatti argamu baa keessatti inni argama kun dirqama ka A keessatti argamu dirqama baa keessatti argamu yoo garanaan ka jiraatu taate. Garuu ka baa keessatti argamu kun kana keessatti guutuun isaatu as keessatti argamuu ni danda'a. Kana jechaan fakkeenyaaf A mallattoo Aan kun maal haa jennu miseensi isaa fakkeenyaaf 0 tokko lama haa jennu. Kan baa ammoo kan baa fakkeenyaaf tokko lamaa fi 0 bakka walii jirru kun qabu miseensi kunniin. Fakkeenyaaf inni kun aan cita tuuta baatii jenna. Kanaafuu kabaa keessatti argame hundi isaatu A keessatti argamee jira. Garuu dirqama akkas qofa ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf aan akkana ta'uu illee danda'u. A kunniin 0 fi tokko qofas ta'uu danda'u jechaadha. Garuu isa kana wanni garagara isa godhu fakkeenyaaf aan yoo kana jenna immoo aan cita sirrii jedhama. Inni kun cita sirrii baa yoo jenne A keessatti ka argamu hundi isaatu baa keessatti ni argama. Garuu ka baa keessatti argamu ka A keessatti hin argamne ni jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf baa maal jenne tokko lamaa fi 0 jenna. Kanaaf amma aan maal ta'uu danda'a? Aan achi keessaa lakkoofsa lama qabaatu danda'a. Fakkeenyaaf tokkoo fi lama qofa qabaatu danda'a. Garuu aan kuni haala kanaa yoo ibsinu jechaadha. Cita sirrii yoo jennu taate aan fakkeenyaaf maal ta'uu danda'u? Maal ta'uu danda'u? Tokko lamaa fi 0 sadan isaanii kanneen of keessatti qabatu hin danda'u. Hunda of keessatti qabatu hin danda'u. Garuu ka A keessa jiru keessaa muraasa of keessatti qabataa jechaadha. Ka baa keessatti argamu keessaa muraasa of keessatti qabata yoo haala kanaan barreessine. Garuu yoo haala kanaan barreessine ammoo maal ta'uu danda'a? Guutuu ka baa keessatti jiru guutuu isaa of keessatti qabatu danda'a jechaadha. Kanaafuu haala saniinis ibsuu dandeenya. Isa kana haala kanaan hubatuu qabdan garaagarummaa isaa. Garuu isa kana amma faallaa yoo jijjiirre aan yookiin ammoo inni raashinaalii jennuun kun miti cita tuuta intiijeriiti. Intiijeriin ammoo miti cita tuuta lakkoofsa hundaa jennee dubbisna. Isa kana jechaan lakkoofsi raashinaalii hundi isaanii lakkoofsa Z yookiin ammoo lakkoofsa intiijerii ta'uu waan hin dandeenyeef fakkeenyaaf 2 irra
sadaffaa yoo jennaan fakkeenyaaf inni kun raashinaaliidha. Garuu inni kun lakkoofsa intiijeriitii miti jechaadha. Akkasuma lakkoofsa hundaatis miti. Kanaafuu inni kun yoo garagalchine sirrii hin ta'u jechaadha. Garuu haala kanaa yoo ta'e sirriidha. Yoo faallaa garagalchine garuu sirrii hin ta'u jechaadha. Maaliif lakkoofsi raashinaalii hundi kanarraa citan jechaadha. Yoo haala kanaan kan barreessinu ta'e fakkeenyaaf qaan citatoota zaatii zaan ammoo citatoota waati yoo jenne inni kun amma faallaadha jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf kanuma fudhannee haa ilaallu kanneen lama fudhannee yoo ilaalle akkuma amma jennee lama sadaffaan fakkeenyaaf lama irra sadaffaan kuni maalidha? Lama irra sadiin kuni miseensa qaa kanaati. Garuu ammoo kana keessatti hin argamu jechuudha. Inni kun kana keessatti waan argamneef kanaafuu inni kun faallaa yeroo deebisnutti sirrii hin ta'u jechaadha. Fakkeenyaaf kanneen lamaanis yoo ilaalle fakkeenyaaf waa keessa kan jiru 0 irraa ka'ee 0, 1, 2, 3 jecha haala kanaan itti fufaa deemaa jechaadha. Inni zaan kun ammoo negatiiva of keessaa qaba. Fakkeenyaaf negatiivni 3 amma zaa keessatti ni argama. Garuu inni kun waa keessatti hin argamu jechaadha. Waa keessatti hin argamu. Kanaafuu waa keessatti waan hin argamneef faallaa yoo garagalchine fakkeenyaaf amma 3 citatoota waatii jechuu hin dandeenyu jechaadha. Maaliif inni kun 0 irraa ka'ee gara poozitiivaatti waan ta'eef negatiiva of keessatti hin qabatu waan ta'eef kanaafuu inni kun haala kanaan barreessina jechaadha. Haala kanaa yeroo sararu kana miti isa jedhu of keessaa qabaataa jechaadha. Tole amma fakkeenya kana yoo ilaalle fakkeenyaaf irratti 5 miseensa maaliitii? Miseensa yookiin ammoo elementii waati jedha yookiin ammoo elementii lakkoofsa hundaati sirriidha. Inni kun maaliif 0 irraa ka'ee poozitiiva hundayyuu keessatti waan qabatuuf waan hunda sun taane deesimaalii fakkeenyaaf deesimaalii of keessaa hin qabatu. Hunda jechuu hin dandeenyu. Poozitiiva hunda yeroo jennu sirrii miti. Fakkeenyaaf 2.5 yoo jennu amma inni kun poozitiiva garuu lakkoofsa hundaati miti jechaadha. Kanaafuu eessan akkasii sirreeffadha. Kanaafuu inni kun amma miseensa maaliitii? Miseensa waati sirriidha. Amma 5 kun miseensa zaatii akkasuma 5 kun miseensa maaliitii? Miseensa qaati yookiin ammoo miseensa raashinaaliitii jechaadha. Negatiif yoo fudhanne ammoo negatiivni 5 waa keessatti hin argamu. Maaliif waa keessatti yookiin ammoo lakkoofsa hundaa keessatti hin argamu jechaadha. Maaliif lakkoofsa hundaa 0 fi poozitiiva waan of keessa qabatuuf jennee jirra. Inni kun garuu intiijerii ta'uu danda'a akkasuma lakkoofsa raashinaalii ta'uu danda'a jechaadha. Inni kun ammas bifa A irra B'tiin kan barreeffamu inni jenne qaadha jechaadha. Qaa kanaa malee kunniin lamaan bifa A irra B'tiin ni barreeffamu. Garuu deesimaalii waan ta'aniif isaan fakkeenyaaf 2 hiruu 3 yeroo hiruu deesimaalii ta'a 0.6 waan akkasii wayina fakkaate yeroo hiruutti kanaafuu inni kun hin ta'u jechaadha. Yeroo hiruu garuu ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf garuu bifa A irra B'tiin yeroo barreessinu fakkeenyaaf 10 hiruu 5 yoo jenne 10 hiruu 5 yoo jenne amma inni kun intiijerii ni ta'a. Akkasuma lakkoofsa hundaatis ni ta'a, raashinaalis ni ta'a. Maaliif yeroo hir'uu 2 waan dhufuuf fakkeenyaaf 2 amma raashinaalis ni ta'a, akkasuma lakkoofsa hundaatis ni ta'a, akkasuma intiijeris ni ta'a jechaadha. Kanaafuu haala saniin hubachuu qabdan adda baafamu. Hubadhuu kana keessatti wantoota kan ilaalu. Lakkoofsonni raashinaalii lakkoofsota intiijerii fi lakkoofsa hundaa of keessatti qabata. Akkuma amma jenne lakkoofsi raashinaalii inni jennu kun lakkoofsa intiijerii, lakkoofsa hundaa fi lakkoofsa lakkaawwii of keessatti qabata jechaadha. Lakkoofsa intiijerii ammoo lakkoofsa hundaa akkasuma lakkoofsa lakkaawwii of keessa qabata. Lakkoofsa hundaa ammoo lakkoofsa lakkaawwii of keessatti qabata jechaadha. Kanaafuu haala kanaan isa kana yeroo ilaallutti fakkeenyaaf lakkoofsi qaan kun maal of keessaa qaba jenne maal of keessaa qaba? Zaa of keessatti qabata, intiijerii of keessa qabata, lakkoofsa hundaa of keessa qabata, akkasuma lakkoofsa lakkaawwii of keessa qabata. Zaan ammoo yookiin ammoo intiijeriin lakkoofsa hundaa fi kan of keessa qabata, lakkoofsa lakkaawwii of keessa qabata, lakkoofsi hundaa ammoo kan of keessa qabata, lakkoofsa lakkaawwii of keessa qabata jechaadha. Kanaafuu haala kanaan isa kaniin adda baasaa qabadha. Lammaffaa irratti lakkoofsa intiijerii lakkoofsa hundaa of keessa qabata. Amma jenne kana diyaagiramiin beenii armaan gadii hariiroo isaanii ibsa jedha. Ni haa ilaallu isa kana.
Haala kanaan isa kana yeroo ilaallu amma maaltu jira? Lakkoofsi hundaa ni jira. Akkasuma lakkoofsi intiijarii ni jira. Lakkoofsi raashinaalii ni jira. Tuutni lakkoofsa raashinaalii tuuta lakkoofsa intiijarii fi tuuta lakkoofsa hundaa of keessa qabataa jira. Kana jechaan fakkeenyaaf inni kun akkuma argitan diimaan guddaan kun maalidha? Lakkoofsa raashinaaliiti. Kanaafuu kan inni of keessatti hammatee jiru akkuma agartan isheen tuni warra as keessa lamaan kunniin maal keessatti argamanii diimaa kana keessatti diimaan kun ammoo maal jennee jira? Lakkoofsa raashinaaliiti jechaadha. Kanaafuu of keessatti hammatee jira. Inni buleen asitti arginu kun ammoo intiijariidha. Kanaafuu intiijarii keessa jiru ammoo maaltu keessa jira? Lakkoofsa hundaatu keessa jira jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf guddaan kun lakkoofsa maaliiti? Raashinaaliidha yookiin ammoo qubeeqaadhaan bakka buufannu. Keessatti ammoo kan biraa maaliin bakka buufannu? Zeddiidhaan bakka buufannu yookiin ammoo zaadhaan bakka buufannu. Inni kun maal inni akka keessa jiru kun intiijariidha. Itti aansee ammoo intiijariin maal of keessaa qaba? Waa of keessaa qaba yookiin ammoo lakkoofsa hundaa of keessaa qaba. Lakkoofsi hundaa ammoo lakkoofsa lakkaawwii of keessaa qaba jechaadha. Haala kanaanis barreessuu dandeenya. Kanaafuu karaa lamaaniinuu yoo isinitti dhufe haala kanaan hubachuu qabdanii jechaadha. Galgala takka tuqaa lama yeroo ilaallu gaaffilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e iddoo duwwaa siif kenname irratti barreessii jedha. Deebii sirrii ta'e. Isaan kanneen ni beektan jedhee yaada mallattoowwan lamaan kanneen inni kun maal jedhama? Makoo jedhama. Makoo jedhama. Isa kanaan makoo jennaani. Inni kun ammoo maal jedhama? Kipha jedhama. Kipha jedhama. Kanaafuu maal jechaadha? Hiikaan isaanii makoo jechaan walitti dabaluu jechaadha. Walitti dabaluu. Kanaafuu wantoota lamaan nuu kenname kanneen walitti yeroo daballu maal nuuf kennaa waan jedhamudha. Inni kiphaa kun lamaan keessattuu kan argamu jechaadha. Kiphi lamaan keessattuu kan argamu baafnee kennaa jechaadha. Kanaafuu amma kana keessaa yeroo walitti himannu amma inni kun maal jennee jirra? Lakkoofsi hundaa kun lakkoofsa intiijarii keessatti ni argamaa jenne. Kanaafuu lamaan isaanii yeroo walitti himannu intiijarii kan arganna. Maaliif intiijariin isa kanas of keessa qabate waan jiruuf yeroo walitti daballu maal ta'a? Isuma kana ta'a jechaadha. Kana ta'a, guddaa kana ta'a. Guddaan lama isa kanas waan of keessa qabatee jiru. Kanaafuu deebiin kenna zaa ta'a jechaadha. Baay'ee yeroo dhufnu ammoo lakkoofsa hundaatii fi lakkoofsa raashinaalii yeroo walitti himannu lakkoofsa raashinaalii ta'a. Ammas guddaa kana ta'a. Maaliif lakkoofsa raashinaalii isa kana waan of keessaa qabu. Kanaafuu walitti yoo daballe isuuf kana ta'a jechaadha. Kanneen lamaan ammoo yeroo walitti daballu ammas qaa kana ta'a. Maaliif qaan guddaa waan ta'eef kanaafuu isa kana ta'a jechaadha. Isa kana seeraan adda baasee isin taa'uun lakkoofsan fakkeenyaaf wantoota isinii kenname wayii fakkeenyaaf aan nuuf kenname haa jennu. Aan 0, 1 fi 3 haa jennu. 3 haa jennu. Baan ammoo 1, 2, 4 haa jennu. Amma isa kana yeroo walitti himannu maal ta'a? Akkasuma yeroo kipha isaanii baafnu immoo maal ta'a isa jedhu deebii isaan isinitti himaa jechaadha. Kanaafuu isa kana hubannaan sanniin hubatuun baay'ee salphaadha waan ta'eef kanaafuu isa kana seeraan haa hubannu. Fakkeenyaaf makoo baa maal ta'a? Kanneen lamaan walitti himannu. Yeroo walitti himannu kan ammoo wal fakkaataan jiraannaan tokko qofa keessaa fudhanna malee lamaan barreessinu. Fakkeenyaaf asitti amma tokko as keessa ni jira, tokko asis ni jira. Kanaafuu tokko yeroo lama hin barreessinu, yeroo tokko qofa barreessinu. Kanaafuu wal keessa hin jirre ammoo fakkeenyaaf kana keessa 0 ni jira, as ammoo waan hin jirreef kanaafuu hin fudhannaa jechaadha. 0 hin barreeffanna. As amma tokko ni jira, asis tokko ni jira. Kanaafuu tokko bakka lamaan waan jiruuf isa keessaa tokko qofa fudhannaa jechaadha. Lamaan barreessinu. Kanaafuu tokko qofa fudhanna. As amma 2 ni jira, as keessa hin jiru. Kanaafuu 2 hin fudhannaa jechaadha. Amma 3 as hin jira, kanaafuu as keessa hin jiru, ammas ni fudhanna. Walitti dabalaa jirra waan ta'eef. 4 hin jira, kanaafuu achi keessas hin jiru, kanaafuu ni fudhannaa jechaadha. Kanaafuu haala kanaan yeroo walitti dabalu isaan kunniin kanneen ta'anii jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf guutuu isaa yeroo walitti dabalu fakkeenyaaf xaafii baatu jira. Fakkeenyaaf haala kamiin hubattanii bishaanii fi zayitii jira jenna. Bishaanii fi zayitii kana yeroo walitti dabalu waan ta'a? Bishaanii fi zayitiin walitti dabalama. Kana jechaan sababa rukkina isaaniitiif walitti makamanii garuu gubbarra waan deemuuf inni kun fakkeenyaaf bishaanii fi waan biraa jennu. Bishaanii fi sukkaara walitti dabalaa jennu.
bishaanii fi sukkaara yeroo walitti dabaluu kana maal ta'a? Bishaanii fi sukkaara walitti dabalamanii kanaafuu isaan kanneen amma walitti mayna jennee himnaa jecha. Kanaafuu fakkeenyaaf isa kana haala kanaan A fi A's keessaa keenya fakkeenyaaf 0, 1, 3 baan ammoo 1, 2 fi 3 isaan kanneen amma walitti dabala. Kanaafuu isaan kunniin tokkoo fi tokko amma wal fakkaataadha. Kanaafuu tokkuma jennee himna malee lamaan sanniin keessaa tokko kana asis tokko waan jiruuf asis tokko waan jiruuf tokko kana yeroo lama hin barreessine jechuudha. Saniif yeroo tokko qofa barreessine. Amma gara kiphaatti dhufu. A kipha baa jenna. A kipha baa jechaan maal fudhannaa? Ka A keessattis argamu, ka baa keessattis argamu. Bakka lamaa ittoo dirqama argamuu qaba yeroo kipha fudhannu. Yeroo isa kanaa ammoo yeroo makuu kanaa dirqama argamuu hin qabaatu. Yoo argame bareeda, bakka lamaatti yoo argames rakkoo hin qabu. Wal fakkaataa san keessaa tokko fudhanna. Yoo argamuu baates ni fudhanna. Walitti makaa jirra waan ta'eef. Garuu kipha irratti yeroo kiphaa kana ammoo maal ta'uu qaba? Dirqama bakka lamaatti argamuu qaba. Kanaafuu ka bakka lamaatti argamu kanneen keessaa tokko qofaa jechaadha. Tokko asittis ni argama, asittis ni argama. Kanaafuu kiphi isaanii tokko qofa ta'a. Makuun isaanii garuu 0, 1, 2, 3, 4 ta'ee jechaadha. Kanaafuu haala kanaa yeroo hubannu amma maal jennee jirra as keessaa yeroo yeroo barreessinu yookiin ammoo isa intiijarii kana yeroo barreessinu neegatiivii keessaa qaba. Fakkeenyaaf neegatiiva 2, neegatiiva 1, 0, 1, 2, 3 jecha haala kanaan garaattis itti fufa, garaattis gara lamaattuu itti fufa jennee turre. Kanaafuu kanneen keessa amma 1, 0, 1, 2, 3 jedhee itti fufaa deema. Kanaafuu zaa keessa waan jiru sababa saniitiif yeroo walitti maynu maal ta'a? Zaa ta'a jecha. Amma gara kiphaatti dhufnu. Gara kiphaatti yeroo dhufnu garuu dirqama lamaan keessatti argamuu qabaa jenne. Kanaafuu isa lakkoofsa lakkaawii kanaa fi lakkoofsa intiijarii kana yeroo walitti maynu maal ta'a? Lakkoofsa hundaa ta'a. Maaliif lakkoofsi hundaa bakka lamaattuu waan argamuuf. Fakkeenyaaf inni kun amma zeddii barreeffannee jirra yookiin ammoo zaa barreeffannee jirra. Asitti waa ammoo haa barreessinu. Yookiin lakkoofsa hundaa kana haa barreessinu. 0, 1, 2, 3 jecha itti fufaa deemaa jecha. Kanaafuu amma isa kana yoo ilaalle asittis ni argama. 0, 1, 2, 3 jedhee itti fufaa deema jechaan kun 4, 5, 6 jedhee ittuma fufaa deemaa jechaan hin dhaabatu lakkoofsi xumuran qabu waan jennee jirruuf. Inni kunis garanaattis akkasuma itti fufaa deema. Neegatiiva 3, neegatiiva 5, 6 jecha akkasumatti itti fufaa deemaa jechaan. Inni kun ammoo 0 irraa ka'ee garaan itti fufaa deema. Kanaafuu akkuma asitti agarru 0, 1, 2, 3, 4 jechaa kunis garaan itti fufaa deema. Kunis itti fufaa deema. Kanaafuu akkuma arginu amma 0 ni argama, as keessatti ni argama. Asitti tokko ni jira, asittis ni jira, 2 ni jira, asitti 2 ni jira, 3 as ni jira, asis ni jira. Kanaafuu bakka lamaanittuu kan argamu waadha jechuudha. Yookiin ammoo lakkoofsa hundaa kanaa jechaadha. Kanneen lamaanis akkasuma haalumsanii yeroo walitti kipha isaanii yeroo baafnu xiqqaa ta'a. Kiphni lamaan keessaa ka xiqqaa kana ta'a jechaadha. Kanaafuu zaa ta'a. Inni kun ammoo waa ta'a jechaadha. Xiqqaan waadha waan ta'eef. Kanaafuu haala saniin fakkeenya fudhattanii adda baastanii ilaaluu dandeettanii jechaadha. Gaaffii lammaffaan ammoo gaaffilee armaan gadii keessatti hariiroo sirrii ta'een dhugaa hariiroo sirrii hin taaneen soba jedhii deebisi jedha. Kanaafuu dhugaa fi soba jennee deebisaa jechaadha. Inni kun lakkoofsa hundaa citatuuta zaati kana jechaan zaa irraa cite yookiin ammoo lakkoofsa intiijarii irraa citeedha. Kanaafuu inni kun dhugaadha jechaadha. Baay'ee yeroo dhufnu ilaallee jira waan ta'eef baay'ee yeroo dhufnu lakkoofsa raashinaalii lakkoofsa intiijarii irraa cite jedha. Inni kun soba. Maaliif lakkoofsa intiijeriitu lakkoofsa raashinaalii irraa cite malee raashinaaliin zaa yookiin ammoo intiijarii irraa hin cinne jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun zaan citatuuta qaati yookiin ammoo intiijeriitu jenna. Inni kun dhugaadha. Garuu inni kun yeroo wal jala jijjiirru soba ta'a jechaadha. Inni kun ammoo dhugaadha. Lakkoofsa hundaa lakkoofsa raashinaalii irraa cite ilaallee jira isa kanas. Inni kunis dhugaadha. Ilaallee jira kanas yoo kaaseeraan xiinxaltanii gubbatti ilaallee turre. Kanaafuu inni kun kanirraa citee jechaadha. Amma yeroo wal jala jijjiirru fakkeenyaaf isa kana wal jala jijjiirru osoo hin taane fakkeenyaaf asitti ilaallee jirra. Maal jennee jirra? Baadhaan wal fakkaata. Garaagarummaa isaa isinitti himee ture kanneen lamaan.
Kanaafuu inni kun amma kunis maalidha? Sobaa jechaadha. Sirrii miti. Maaliif inni kunis bakka wal yoo jijjiirru dhugaa ta'a. Garuu haala amma taa'e kanaan soba ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf zaan cita sirrii aati yoo jenne inni kun dhugaadha. Garuu haala kanaa yoo ta'e ammoo soba ta'a jechaadha. Inni itti aanu ammoo waa'ee gati sirrii lakkoofsotaa ilaalla. Lakkoofsota raashinaaliitiif gati sirriin isaanii maal ta'a? Gati sirriin maa'in isa jedhu haa ilaallu jalqaba irratti. Asiin dura waa'ee gati sirrii yoo hin baratin yookiin ammoo yoo kan dagattan ta'e isa kana seeraan isin yaadachiise gara jirutti deemna jechaadha. Gati sirriin jennuun kuni gati sirriin mallattoo kanaan kan bakka kaa'amu. Mallattoon kun gati sirrii jedhama. Fakkeenyaaf lakkoofsa wayii as keessa yeroo geenyu gati sirrii lamaa jenna. Amma isa kana gati sirrii lamaa meeqa ta'a jenna. Wantoota asitti hubatuu qabdantu jira. Gati sirriin jennuun kun wantoota sadii keessaa tokko ta'ee bahuu danda'a. Wantoota sadii keessaa tokko poozitiiva ta'uu danda'a. Poozitiiva ta'uu danda'a. Yookiin ammoo neegatiiva ta'uu danda'a. Neegatiiva ta'uu danda'a. Yookiin ammoo zeeroo ta'ee bahuu danda'a jechaadha. Zeeroo ta'ee bahuu danda'a. Sadan kanneen keessaa tokko ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf haala lakkoofsa as keessa galchine irratti hundaa'a inni kun. Fakkeenyaaf inni kun lamaan kun poozitiiva. Poozitiivni yeroo kamiyyuu poozitiivuma ta'ee baha. Kanaafuu lamuma ta'ee baha jechaadha. Lakkoofsa achi keessa samii malee waan biraa wanni baasu takka hin jiru. Fakkeenyaaf gati sirrii neegatiiva sadii yoo jenne fakkeenyaaf inni kun maal ta'a? Sadii ta'ee baha. Sadii ta'ee baha. Neegatiiva hin ta'u. Neegatiiva yeroo kamiyyuu yeroo bahu gati sirriin dhiifama asitti neegatiiva hin ta'u. Neegatiiva hin ta'u. Gati sirriin neegatiiva ta'ee bahuu hin danda'u. Poozitiiva ta'ee baha yeroo kamiyyuu. Neegatiiva garuu as keessa kan nu galfachuu dandeenyu zeeroo galchuu dandeenya, neegatiiva galchuu dandeenya, poozitiiva galchuu dandeenya. Garuu gati sirrii yeroo kamiyyuu poozitiivaa fi zeeroo qofa ta'ee bahaa jecha asitti isa kana neegatiiva ta'ee bahuu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu gati sirriin neegatiiva yeroo kamiyyuu poozitiiva ta'ee baha. Gati sirriin poozitiiva poozitiivuma ta'ee baha. Fakkeenyaaf gati sirriin sadii meeqa ta'ee baha? Sadiima ta'ee baha. Gati sirriin zeeroo ammoo yeroo kamiyyuu zeeroo ta'a jechaadha. Ka zeeroo yeroo kamiyyuu zeeroo ta'a. Ka poozitiiva yeroo kamiyyuu poozitiivuma ta'ee baha. Ka jijjiiramu garuu ka neegatiivaati. Gati sirriin neegatiiva ta'ee bahaa jechaadha. Kanaafuu haala kanaan hubachuu qabdan. Gati sirriin lakkoofsotaa jechuun kallattii irratti osoo hin hundaa'in handhuura sarara lakkoofsaa fi tuqaa lakkoofsichaa gidduutti fageenya argamudha jedha. Hiikkaan isaa isa kanaa. Gati sirrii lakkoofsaa inni jennuun kun maal jechuudha? Kallattii irratti osoo hin hundaa'in kallattiin isaa garam akka ta'e osoo hin himin jechaadha. Kallattii maal jedhamni kun herrega osoo hin ta'in waan irratti fiiziksii irratti yookiin ammoo saayinsii isin fiiziksii hin baranne saayinsii waliigalaa irratti yoo barattanii jiraattan fageenya wanta tokkoo ibsuudhaaf maal jennee jirra? Fageenya san ibsuudhaaf maal fayyadamna? Sarara lakkoofsaa fayyadamna. Yeroo baay'ee sarara lakkoofsaa yeroo fayyadamnu zeeroo irraa kallattii mirgaatti kan jiruu fi kallattii bitaatti kan jiru jennee haala isaanii ibsinu. Kallattii mirgaatti kan jiru poozitiiva jennee fudhanna yeroo baay'ee poozitiiva. Kallattii bitaatti kan jiru ammoo bakka handhuuratu zeeroo yoo jenneen garana kan jiru ammoo neegatiiva jennee fudhanna ture. Kan amma kallattii kanarratti osoo hin hundaa'in garana yeroo deemnu fakkeenyaaf neegatiiva sadii yoo ta'e bakkuun ammoo sadii yoo ta'e amma kan neegatiiva sadii jennee ibsuu osoo hin taane zeeroo irraa fageenya sadii fagaatee argama. Kana jechaan fakkeenyaaf bakka kana yoo meetira sadii ta'e maal jenna? Zeeroo irraa yookiin handhuura kanarraa meetira sadii fagaatee argama jenna malee neegatiiva sadii meetira fagaatee argama hin jennu jecha. Garanatti fakkeenyaaf kunis maal ta'a? Zeeroo kanarraa sadii meetira fagaatee argama jennee ibsinaa jecha. Kanaafuu maal irratti hundooynu kallattii irratti osoo hin hundaa'in maal jennee ibsinaa? Lakkoofsan gati sirrii isaa ibsuudhaaf kan neegatiivaa gara poozitiivaatti jijjiirree ibsinaa jechaadha. Kanaafuu fageenya handhuura irraa hagamtaa akka fagaatee argamu ibsuudhaaf gati sirrii fayyadamnaa jechaadha. Mallattoon isaa akkana jennee jirra. Mallattoon gati sirrii fakkeenyaaf gati sirriidhaa jedhama. Inni kun gati sirriidhaa yeroo dubbifamu gati sirriidhaa jennee dubbisnaa jechaadha. Hiikkaan isaa maa inni? Xaan elementii raashinaalii kamiyyuu yoo ta'e gati sirriin xaa sarara lakkoofsaa irratti fageenya
0 fi xaa gidduutti argamudha jedha. Kanaafuu akkuma amma jennee 0 fi maal gidduutti kan argamu xaa gidduutti kan argamu nuuf ibsa jechaadha gati sirrii inni jennuun kun. Kanas haala armaan gadiitiin ibsina lakkoofsa raashinaalii xaa kamiifuu inni kun 0 ta'uu danda'a, poozitiiva ta'uu danda'a, akkasuma immoo neegatiiva ta'uu danda'a jechaadha. Gati sirriin isaa maal ta'a? Xaa ta'a. Asitti ammoo neegatiiva xaa ta'a. Yoo asitti yoo xaan irra guddaa 0 ta'e yookiin 0 illee ta'uu danda'a. Xaan irra guddaa yookiin walqixa 0 jechaan xaan 0 ta'uu danda'a, akkasumas 0 ol ta'uu danda'a jechaadha. Xaan irra xiqqaa 0 yeroo jennu ammoo xaan 0dha gati neegatiivoota malee 0 ta'uu hin danda'u jechaadha inni kun. Inni kun jalqaba irratti maal isin jedhee ture? Gati sirrii yeroo gati sirrii neegatiiva ta'ee hin bahuu isin jedhee ture. Amma asitti hiikaa isaa kan yoo ilaallu yoo seeraan hin hubatin baay'ee wal harkaa dhahuu danda'a jechaadha. Inni kun akkamitti akka neegatiiva ta'e isinitti hima. Fakkeenyaaf maal jechaa jira asitti xaan 0dhaa gadi jedha. Xaan 0dhaa gadi jechaan xaan neegatiiva tokko ta'uu danda'a, neegatiiva lama ta'uu danda'a yookiin ammoo neegatiiva takka tuqaa 0 ta'uu danda'a. Garuu neegatiiva walumaa galeen kun. Kanaafuu fakkeenyaaf xaa inni jennuun kun maal jenna jirra? Asitti fakkeenyaaf lammaffaa kana kan nuti nu rakkisu xiqqoo hubatuudhaaf malee kan inni nu hubanne rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf inni kun xaan irra xiqqaa 0 yoo ta'e kana jechaan fakkeenyaaf xaan irra xiqqaa 0 jechaan kan barbaadan fudhadha. Xaan walqixa ta'a neegatiiva 2 jenna. Inni kun amma irra xiqqaa 0 ti jechaan. Kanaafuu gati sirrii xaa jechaan amma maal jechaadha? Gati sirrii xaa jechaan maal ta'a jenne neegatiiva xaa ta'ee bahaa yoo maal ta'e xaan irra xiqqaa 0 yoo ta'e jenna. Xaan ammoo maal jenna? Neegatiiva 2 walqixa. Kanaafuu gati sirrii keessa kan galfannu amma neegatiiva 2 jecha maaliif amma fakkeenyaaf asitti 0dhaa gadi waan jenneef fakkeenyaaf nu fakkeenya kan fudhanne neegatiiva 2 fudhanne. Kanaafuu gati sirrii neegatiiva 2 maal ta'ee bahaa? Neegatiiva xaa jenna asitti. Neegatiiva tana akkuma jirtutti as kaana neegatiiva. Xaan ammoo mataa isiitti maa inni neegatiiva 2. Kanaafuu asitti xaan neegatiiva 2 walqixa. Asitti ammoo neegatiiva biraa itti dabalee jira jechuudha. Kanaafuu neegatiivni alaan ni jirti. Xaan mataa isittuu neegatiiva 2 kanaafuu as neegatiiva 2 keessa ni kaa'anna. Kanaafuu asitti amma neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 ta'ee bahe. Kanaafuu inni kun kan jalqabaa saniin waan nu fakkaatee jira jechuudha. Kanaafuu waan isin hubatuu qabdan asitti amma xaan kuni waan wayii lakkoofsa wayii bakka bu'aa jira malee inni mataa isaatti xaa ta'ee osoo hin taane xaasan yeroo achi keessaa baafnu maal ta'e jedhu san beekuudhaaf nu maal godhuu qabna? Fakkeenya fudhannee ilaaluu qabna jechaadha. Kanaafuu inni kun amma wal fakkaata haala saniin adda baasanii yoo hubattan malee wal isin harkaa dha'uu danda'a. Kanaafuu bakka kana yoo isin galiin duubatti deebisuudhaan ilaalaa. Inni kun xiqqoo bakki isin rakkisa jedhee yaadu yoo jiraate kana qofa hubatuudha malee kan lammaffaa kana hubatuudha malee kunniin rakkoo hin qabu jechaadha. Bakka xaasan amma galfannu xaan irra xiqqaa 0 yoo jenne neegatiivota galfanna. Neegatiiva 2 jenne fakkeenyaaf nu kan fudhanne garuu gati sirriin xaa maal ta'e jennee leezaan 0 yookiin ammoo irra xiqqaa 0 yeroo jennu kana neegatiiva xaa jennee baafne. Xaan ammoo mataa isiittuu neegatiiva 2 fudhanne bakka xaa. Kanaafuu neegatiiva 2 keessa kaa'anna. Walqixa ta'a jennee akkasuma amma isiin neegatiivni tun akkasuma jirti. Xaan ammoo kophaa isiitti neegatiiva 2 walqixa jenne. Kanaafuu neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva waan ta'uuf 2 jennee poozitiiva ta'ee bahaa jechuudha. Isa kana viidiyoo darbe keessattis isinitti hime jedhee yaada. Neegatiiva isa kana seeraan qabadha. Neegatiiva baay'isuu neegatiiva maal ta'a? Neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva ta'a. Poozitiiva ta'a jecha inni kun haala kanaan qabatuu qabdan. Neegatiiva baay'isuu poozitiiva ammoo maal ta'a? Neegatiiva ta'a. Neegatiiva ta'a. Akkasuma poozitiiva baay'isuu neegatiiva ammoo maal ta'a? Neegatiivuma ta'a inni kunis neegatiiva ta'a. Poozitiiva baay'isuu poozitiiva ammoo poozitiiva baay'isuu poozitiiva maal ta'a? Poozitiiva baay'isuu poozitiiva ta'a jechaadha. Kanaafuu wanni isin asirraa hubattan maa inni wal fakkaataa yoo ta'e mallattoon neegatiivaa fi neegatiiva yoo ta'e poozitiiva ta'e asittis poozitiiva akkuma argitan
poozitiiva ta'e mallattoo wal fakkaataa yoo ta'e poozitiiva ta'a. Garagara yoo ta'e immoo fakkeenyaaf negatiivaa fi poozitiiva yoo ta'e negatiiva ta'e poozitiivaa fi ammas negatiiva yoo ta'e negatiiva ta'e jechaadha. Garagara yoo ta'e maal ta'a? Negatiiva ta'a. Wal fakkaataa yoo ta'e immoo poozitiiva ta'a jechaadha. Fakkeenya torbaffaa yoo ilaalle gatisirriin shanii maal ta'a? 5 ta'ee baha. Poozitiiva waan ta'eef poozitiiva 5 ta'ee baha. Gatisirriin negatiivaa immoo maal ta'e jennee poozitiiva ta'ee baha. Akkuma isin jedhama negatiivni takka isin jirti takka isin jirti. Kanaafuu wal balleessanii poozitiiva ta'an jechaadha. Kana jechaan maal jechaadha? Fakkeenyaaf lamaanuu amma 5 jennee gatisirriin kanaatii fi kan kanaallee 5 jenne. Kana jechaan maa inni 0 kanarraa lamaanuu wal qixa fagaatanii argaman waan jedhu nuuf ibsaa jechaadha inni kun. Kallattii isaanii irraa kan hafe isa lamaan kunniin 0 irraa fageenya wal qixa ta'e qabanii jechaadha. Kana jechaan gara bitaatti kunis meetira 5 fagaatee jira. Kunis gara mirgaatti meetira 5 fagaatee jira isa jedhudha jechaadha. Baay'irrattis haalumsaniini kanaafuu uumama fakkaataadha. Garaagarummaan qabu lamaan isaanii wal qixa fagaatanii argamuudha. Kallattiin isaanii garuu waliif faallaa ta'uu isaa kan nuuf himuudha jechaadha inni kun. Inni itti aanu ammoo hubadhu tokkoffaa irratti kan nuti ilaallu gatisirriin lakkoofsota kamiituu negatiiva hin ta'u. Gonkumayyuu negatiiva ta'uu hin danda'u jechaadha. Kan poozitiiva ta'a, kan negatiivaa poozitiiva ta'ee baha jechaadha. Akkuma argitan asitti ka poozitiiva 7 poozitiivuma 7 ta'e kan negatiiva 7 garuu poozitiiva 7 ta'ee bahe. Kanaafuu negatiiva hin ta'u jechaadha gonkumayyuu. Kanaafuu isa kana seeraan hubachuu qabda. Lammaffaan ammoo gatisirriin 0 akkuma isin jedhe yeroo kamiyyuu gatisirriin 0 ta'a jechaadha. Amma ammoo maal ilaalla inni itti aanu yaadrimii gatisirrii fayyadamuun himoota walqixaa sasalphoo gatii sirrii of keessaa qaban furuu jedha. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan amma inni kun hima walqixaa fi gatisirrii xaa walqixa A jedha. Aan greater than yookiin ammoo greater than or equal to 0 jenne isa kana ingiliffaa yoo ilaallu. Kanaafuu aan maal ta'e irra guddaa yookiin walqixa 0 yoo ta'e xaan aadhaan walqixaa yookiin ammoo inni kun negatiiva aadhaan walqixa ta'uu danda'a. Kana jechuun maa inni fakkeenyaaf xaan gatisirriin xaa 2 yoo jenne fakkeenyaaf bakka xaa kana gatisirrii 2 yoo galchine 2 ta'a. Akkasuma bakka xaa kana negatiiva 2 yoo galchine 2 ta'ee bahaa. Kanaafuu bakka xaa galuu danda'u wantoota lama galfachuu dandeenya jechaadha. Poozitiiva 2 fi negatiiva 2 galfachuu dandeenya akka fakkeenyaaf fudhanneetti. Kanaafuu bakka xaa kana lakkoofsa 2 galfannee ifa taanuuf kennuu danda'a jechaadha. Kanaafuu wantoota furmaata kanneen armaan gadii barbaadedha. Fakkeenyaaf bakka xaa kana yoo maal galfanne torba nuuf kennuu danda'a. Akkuma ilaalle poozitiivaa fi negatiiva yoo galfanne poozitiiva ta'ee baha waan ta'eef kanaafuu bakka xaa maal galfachuu dandeenya? Torbaa fi negatiiva 7 galfachuu dandeenya jechuudha. Kana karaa lamaan furraa gatisirriin xaa 7 yoo jedhee tokkoffaa xaan walqixa ta'a negatiiva 7 ta'uu danda'a yookiin ammoo xaan walqixa ta'a 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna lamaan kanneen ta'a negatiivaa fi poozitiiva ta'a jechuudha. Isa kanas haalumsanii furraa 3 xaa hir'isuu 6 walqixa ta'a negatiiva 15 tokko kana. Inni lammaffaan ammoo 3 xaa hir'isuu 6 walqixa ta'a poozitiiva 15 jennee hojjannaa jechuudha. Kanaafuu kan mallattoo walqixaatiin ala jiru kana maal jenna? Yeroo tokko negatiiva yeroo tokko poozitiiva goonee hojjanna. Kanaafuu isaan yeroo furru amma 3 xaa hir'isuu 6 ida'uu 6 walqixa ta'a negatiiva 15 ida'uu 6 jennaan. Ka garaan ida'anii kana gara sitti ida'uu qabna. Kanaafuu asitti 6 ida'anii gara sittis 6 ida'anii. Kanaafuu 3 xaa amma inni kun negatiiva 6 ida'uu 6 0 ta'a. Kanaafuu ida'uu 0 walqixa ta'a negatiiva 15 ida'uu 6 ammoo meeqa ta'a? Negatiiva 9 ta'a. San booda 3 xaa 0 yerootti ida'an uumaan jijjiiru waan ta'eef 3 xaa ta'a
walqixa ta'a. Sagal ta'a. San booda xaa argatuudhaaf hiruu sadii jennaan gara lamaan. Hiruu sadii kanas hiruu sadii jennaan. San booda hiruu sadii tokko ta'a. Kanaafuu xaa qofatu nu barbaacha. Tokko ta'a jechaan xaa waan ta'uuf walqixa ta'a. Sagal hiruu sadii ta'a. Kanaafuu deebiin tokko isa kana. Inni lammaffaan deebiin keenya inni lammaffaan ammoo kana hojjennee arganna. Asitti karaa lammaffaadhaan barbaanne kana. Kanaafuu sadii xaa hir'isuu jahaa walqixa ta'a 15 jenne. San booda xaa kana yookiin jaha kana garas dabarsuu dandeenya. Yeroo dabarsinu garuu neegatiif kana gara poozitiivaatti jijjiiruu qabna. Tokko karaa saniin hojjechuu dandeenya. Yookiin ammoo garaattis waluma fakkaata ilaala. Fakkeenyaaf neegatiifa jaha jedha. Neegatiifa jaha kanaafuu ammoo poozitiifa jahatti ilaala zeeroo godhuudhaaf. Asittis maal goonaa waan asitti daballe kana asitti dabaluu qabna. Yoo asir jaha irraa hir'isne asittis jaha hir'isnaa jechaadha. Kanaafuu kallattii lamaanuu wal fakkaata ta'uu qaba. Kanaafuu amma asitti neegatiifa jaha waan ta'eef yoo ammoo maal goonaa sadii xaa hir'isuu jaha ida'uu jaha jennaan. Amma isaan kanneen lama yeroo wal idaanu zeeroo waan ta'uuf walqixa 15 ida'uu jaha asitti jaha waan idaaneef garanattis jaha idaanaa jechuudha. Kanaafuu sadii xaa isaan kanneen lama yeroo wal idaanu waan ta'a zeeroo ta'a. Kanaafuu ida'uu zeeroo jennaan walqixa ta'a. Inni kun yeroo walitti dabalu maal ta'a 21 ta'a. Kan booda sadii xaa ida'uu zeeroo sadii xaa ta'a. Lakkoofsa kamittuu zeeroo yeroo idaanu lakkoofsuma san ta'a waan ta'eef kanaafuu zeeroo lakkoofsatti ida'uu namaa gatiin jijjiiruu jechaadha. Walqixa ta'a. Asitti meeqa ta'a jennee 21 san booda xaa argatuudhaaf garana sadii irraa kanas sadii irra wanni sadii hiikuuf maal inni sadii asii kana balleessuudhaaf kan hojjaan sadii yeroo hir'u sadii hir'u sadii meeqa ta'a tokko ta'a. Kanaafuu tokko xaa jechaan tokko baay'isuu xaa jechaadha. Kanaafuu xaa waan ta'uuf kanaafuu 21 yeroo sadii meeqa ta'a torba ta'a. San booda tokko baay'isuu xaa jechuun ammoo xaa ta'a. Lakkoofsa kamiyyuu tokko yeroo baay'isnu lakkoofsuma san ta'a. Fakkeenyaaf kana jechaan lama baay'isuu tokko jechuun lama waan ta'eef lama ta'a. Sadii baay'isuu tokko jechuun ammoo sadii ta'a. Kanaafuu xaa baay'isuu tokko yeroo jennu ammoo maal ta'a xaa ta'a jechaadha. Kanaafuu lakkoofsa wayiitii yeroo baay'isnu lakkoofsuma san ta'a jechaadha. Kanaafuu tokkoon baay'isuun hin jijjiiru jechuudha. San booda xaa walqixa ta'a torba ta'a. Kanaafuu deebiin kenna waan ta'e asitti torba argannee asitti ammoo sadii arganne. Kanaafuu walii faallaa ta'uu danda'a jechaadha. Yeroo maraa torbaa fi neegatiifa torba qofan ta'uu jechaadha. Kanaafuu haala hojii keenya irratti hundaa'an sun kana jechuun fakkeenyaaf inni kun maaliif akkas ta'e wanti dabalamee jiru fakkeenyaaf isa kana maal goone xaa sadii hin baay'isne jaha irraa hir'isaa turre. Kan ammoo maal ta'a inni kun ammoo achuma keessa waan baheef sababa saniif wal fakkaataa ta'e jechuudha. Kanaafuu amma toonni furmaata kenna sadii fi meeqa torba ta'a jechuudha. Kanaafuu lamaan isaaniitu nuuf kenna immoo hin kennan isa jedhu ammoo haa mirkaneeffannu. Nama maal goona sadii kana bakka xaa galfannee haa ilaalu meeqa akka nuuf dhufu. Sadii xaa jechuun ammoo bakka xaa maal galfannaa sadii galfannaa. Sadii xaa hir'isuu jaha walqixa ta'a meeqa jenne 15 jenne. Amma itti galchinee haa ilaalu. Bakka xaa kana torbaa fi sadii galfannee ilaallaa jechuudha. Kanaafuu gadi sirrii sadii xaa jechuun sadii baay'isuu bakka xaama sadii haa galfannu. Sadii fi hir'isuu jaha meeqa walqixa jedha 15 walqixa jedha. Sadii baay'isuu sadii meeqa 9 hir'isuu jaha asii maaltu jira gadi sirriitu jira jechuudha. San booda walqixa ta'a 15 jedha. 9 hir'isuu dhiifama asitti wanti dogongorri jira na fakkaata. Asitti wanti dogongorri jira. Asitti neegatiifa qaba 9 of biraa neegatiifa waan qabuuf kanaafuu inni kun neegatiifa 3 ta'a. Neegatiifa 3 ta'a. Kanaafuu asitti dhiifama haala saniin sirreessa. Yeroo barreessu biraa dagadhee ture neegatiifa qaba. Inni kun neegatiifa 9 hir'uu 3ti. 9 hir'uu neegatiifa 9 hir'uu 3 ammoo neegatiifa 3 ta'a. Kanaafuu bakka kanatti maaltu jira neegatiifa 3. Sadii baay'isuu neegatiifa 3 inni kun neegatiifa 9 ta'a. Kan booda neegatiifa 9 hir'isuu neegatiifa jechuun neegatiifa 15 ta'a. Walqixa ta'a. 15 walqixa jedha.
Neegatiiv 15 gadi sirrii keessa yeroo baasnu poozitiiv 15 ta'ee ba'a wal qixa ta'a 15 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun amma wal qixa lamaanuu sirriidha. 15 wal qixa ta'a 15 jedha. Amma immoo meeqa galfannaa 7 galfannee haa ilaalla. 7 galfannu bakka ta'a gadi sirrii 3 ta'a hir'isuu 6 meeqa jenne 15 ta'uu qaba inni kunis dhugaa ta'uu qaba jechaadha. Wal qixa ta'uu qaba. Inni as keessaa kun yeroo keessaa bahu 15 yoo wal qixa ta'e sirriidha jennaan haala kanaan. Fakkeenyaaf inni kun sagaranaa 14 dhufee sagarasii ammoo 15 osoo dhufee inni kun sirrii miti jechaadha. Maaliif 14 15 wal qixa waan hin taaneef. Kanaafuu bakka xaa kan amma 7 galfannu. 3 baay'isuu 7 hir'isuu 6 maal ta'uu qaba? 15 wal qixa ta'uu qaba jechaadha. 3 baay'isuu 7 meeqa ta'a? 21 hir'isuu 6 wal qixa ta'a 15 jedha. Inni kun yeroo walirraa hir'isu meeqa ta'a? 15 ta'a. Gadi sirrii 15 wal qixa ta'a 15 ta'a. San booda 15 yeroo gadi sirrii keessaa baafnu poozitiiv waan ta'eef poozitiivuma ta'ee ba'a. Wal qixa ta'a 15 jecha inni kunis amma maal ta'ee jira? Sirrii ta'ee jira jecha. Kanaafuu 15 wal qixa ta'a 15. Neegatiiv 3 yeroo galfannus wal qixa nuuf dhufee jechaadha. Kanaafuu haala kanaan mirkaneessuu dandeenya deebii kennuu yoo barbaanne garuu sirrii hojjetuu keenya yoo beekne homaa wanni mirkaneessuu hin jiru garuu fakkeenyaaf asitti mirkaneeffadhee osoo ilaalinii deebiin isaa neegatiiv 3 ta'uu isaa beekuu ta'uu danda'a. Kanaafuu yoo qormaata irratti ta'e osoo mirkaneeffatanii ilaaltanii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu mirkaneessuun deebiin keessan sirriidha moo sirrii miti jedhu san isiniif mirkaneessa waan ta'eef haala saniin mirkaneessanii ilaaluu ni dandeettu jechuudha. Kanaaf tuutni furmaataa kennaman ta'a. Taatu qafaa jechuun tuuta furmaataa jechuudha. Deebii keenya kan arganne neegatiiv 3 fi 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan tuutni furmaataa kenna neegatiiv 3 fi 7 ta'a jechuudha. Kaitaa nu ilaalume. Inni taanu caadha. Isa kana maal jennee jira deebiin kenna neegatiiv 3 fi 7 jennee ammoo neegatiiv 7 fi 7 jennee tuutni furmaataa kenna kanneen jechaadha deebiin kenna. Kacaa ammoo akkuma reefsiin jedhe gadi sirriin kenna neegatiiva ta'uu hin danda'u. Gonkumayyuu neegatiiva hin ta'u. Kanaafuu neegatiiva ta'uu waan hin dandeenyeef inni kun deebii hin qabu jechaadha. Deebii hin qabu. Deebii hin qabu jennee haala kanaan deebisuu dandeenya yookiin ammoo maal kaa'uu dandeenya? Tuuta duwwaa kaa'uu dandeenya jechaadha. Tuutni furmaataa kenna tuuta duwwaadha jechuun gatii hin qabu. Gadi sirriin neegatiiva ta'uu waan hin dandeenyeef kanaafuu haala kanaan kaa'uu dandeenya yookiin ammoo deebiin isaa hin jiru yookiin ammoo gatii hin qabu jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Gilgaal 1.3 gadi sirrii lakkoofsota armaan gadii barbaadi jedha. Gadi sirriin neegatiiv 17 meeqa ta'a? 17 ta'a poozitiiva. Gadi sirriin isa kana ammoo maal ta'a? Lakkoofsa kana jalqaba gara firaakshini taa'ee jiru yookiin haaluma kanaan kaa'uu dandeenya rakkoon qabu. Neegatiiv ofirraa ganne 3 4 shanaffaa jennee kaa'uu dandeenya. Garuu isa kana karaa biraatiin kaa'uu dandeenya. 3 4 shanaffaa jechaan maal jechaadha? 4 shanaffaa jechaan isa kana maal goona gara firaakshiniitti jiruudhaaf 3 baay'isuu 5 baay'isuu 3 goona jalqaba. 5 baay'isuu 3 san booda ida'uu 4 goona jechuudha. Ida'uu 4 hiruu 5. Kanaafuu nuti jalqaba baay'isuutu hojjetama waan ta'eef kanneen lama waliin baay'isa 15 ta'a. Ida'uu 4 hiruu 5 jenna. San booda inni kun maal ta'a? 19 hiruu 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu 19 hiruu 5 fi 3 4 shanaffaa jecha waluma qixa ta'a jechuudha. Kunni lamaan wal fakkaataadha. Kanaafuu deebii keenya yoo barbaanne kanaan kaa'uu dandeenya. Yoo barbaanne ammoo haaluma kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni ta'an ammoo kan irra jiru kana gadi sirriin isaa maal ta'a? Poozitiiva waan ta'eef kanaafuu amma sirraa wanti kan hubattan gadi sirriin kanaatii fi kan neegatiiva kanaatii fi kan poozitiiva kana
walumaa qixa jechaadha. Akka wasitti hojjenne kana yookiin ammoo 19 shanaffaa isa jenne kana jechaadha wal fakkaataadha. Lakkoofsa wal fakkaataa waan ta'eef negatiiva qofaan garaagarummaa qabanii kanaafuu gad-sirriin isaanii wal fakkaataadha jechaadha. Kakanii lamaaniitis walumaa fakkaataadha. Gad-sirriin isaanii meeqa ta'a? 2.5 ta'a jechaadha lamaaniifuu deebiin isaa. Ibsamoota armaan gadii shallagee jedha inni itti aanu yoo ta'an 6 ta'e fakkeenyaaf bakka xaa kana 6 galchinee meeqa ta'a isa jedhu hojjannaa jechuudha. Kanaafuu bakka xaa kana 6 yoo galchine maal ta'a? Gad-sirrii 2 baay'isuu bakka xaam ni galchinaa 6 galchinaa. San booda hir'isuu yooma inni ammattuu godha barbaadeetu hir'isuu 5 maal ta'a? Gad-sirriin isaanii 2 baay'isuu 6 12 ta'a. Hir'isuu 5 inni kun yeroo walirraa hir'isuu meeqa ta'a? 7 ta'a. Kanaafuu gad-sirriin 7 ta'a jechaadha. 7 ta'ee bahaa kanaafuu deebiin kenna 7 ta'a jechaadha isa kanaaf. Baay'ee yeroo dhufnu ammoo yoo ta'an 2 fi yaan 1 ta'e kanneen bakka isaan lamaan kanneen galchine ilaalaa jechaadha. Bakka xaa kanaan galfadhaa jedha 2 galfadhaa jedha. Kanaafuu 5 baay'isuu 5 xaayetiin 5 baay'isuu xaa jechuudha. Kanaafuu 5 baay'isuu 2 goonaa jechaadha bakka xaa 2 waan galfannuuf. Kanaafuu gad-sirrii 5 baay'isuu 2 eda'uu gad-sirrii 3 baay'isuu bakka yaa ammoo 1 galfannaa eda'uu 1 jennaanii jechaadha. 5 baay'isuu 2 jechuun 10. Kanaafuu gad-sirrii 10 eda'uu 3 baay'isuu 1 jechuun ammoo 3 ta'a. 1 yeroo wal edaanu ammoo 4 ta'a jechaadha. Gad-sirrii 4. Kanaafuu gad-sirriin 10 meeqa ta'a? 10 ta'a. Eda'uu gad-sirriin 4 ammoo 4 ta'a. San booda deebiin isaanii kanneen lama yeroo wal edaanu 14 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin kenna 14 ta'a isa kanaaf. Inni itti aanu ammoo isa caala jiru kana haaluma kanaan hojjannaa. Fakkeenyaaf bakka xaa ni galfannaa 8 galfannaa. Inni ala jiru kun akkuma ala jiru kaana 19 hir'isuu gad-sirrii keessatti ammoo 2 baay'isuu meeqaatii bakka xaa 8 galfannaa jenna. San booda hir'isuu 1 san booda gad-sirrii kaannaa. Akkuma jirutti dhiifne ammas kan alaa kanaaf 19 hir'isuu jenne san booda gad-sirrii keessatti 2 baay'isuu 8 meeqa ta'a? 16. 16 hir'isuu 1 ammoo 15 ta'a jechaadha. Kanaafuu 19 hir'isuu gad-sirriin 15 meeqa ta'a? 15 ta'a. San booda yeroo walirraa hir'isnu 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin kenna 4 ta'a isa kanaaf. Sadaffaa irratti ammoo tuuta furmaata himoota armaan gadii barbaadedha. Isa kanas haaluma jalqaba hojjetaa ture kan jenna maal goona? Isa kana fakkeenyaaf kan haa hojjennu irratti karaa lamaan hojjannaa jenne. Fakkeenyaaf maal goona? Isa kana yeroo tokko negatiif yeroo tokko poozitiif goonee hojjannaa jechuudha. Kanaafuu maal goona? 6 gad-sirrii 6 xaa eda'uu 6 15 jedha. Kanaafuu isa kana karaa lamaan hojjenna. Tokkoffaa maal goona? 6 xaa eda'uu 6 wal qixa ta'a negatiifa 15 yookiin maal ta'a? 6 xaa eda'uu 6 wal qixa ta'a 15 jennee hojjennaa jechaadha. Kanaafuu wanni goonu maaltu jira? Isa kana akkuma jirutti keessaa baafna gad-sirrii keessa. San booda isa kana yeroo tokko poozitiif yeroo tokko negatiifa goonee kaa'annaa jechaadha. Kanaafuu deebiin kenna 2 nuuf ta'uu danda'a yookiin ammoo 1 ta'uu danda'a jechaadha. Suni haala kennamaa irratti hundaa'a. Kanaafuu isan yeroo hojjennu dhumarratti gatiin nuti argannu karaa lamaan kanneeniin kunis deebiidha kunis deebii ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana hojjennu 6 xaa eda'uu 6 inni kun ammasitti eda'uu 6 waan ta'eef amma maal goona? Hir'isuu 6 goonaa jechaadha. Wal qixa ta'a negatiifa 15 asitti negatiifa 6 waan irraa hir'isneef kanas garanaatti negatiifa 6 waan irraa hir'isneef garanaatti ammoo negatiifa 6 irraa hir'isnaa jechaadha. Kanaafuu inni kun yeroo walirraa hir'isnu 0 ta'a. Kanaafuu 6 xaa qofa ta'a jechaadha. Inni kun eda'uu 0 waan jedhuuf eda'uu 0 homaan jijjiirrisni jedha jira wal qixa ta'a. Isa kana yeroo walirraa hir'isnu ammoo meeqa ta'a? Negatiiva 15 irratti negatiiva 15 dabaluu jechaadha. Inni kun
maaliif lamaanuu negatiif waan ta'eef walumarra dabaluu ta'a malee waan walirraa hir'isuu hin qabu. Inni kun yoo poozitiiva ta'e kan nuti negatiifa ja'a irraa hir'isuu dandeenyu malee negatiivaa fi negatiifa walirraa hir'isuu jechaan negatiifota lamaan walitti dabaluu jechaadha. Kanaafuu garaatti meeqa ta'a? Negatiifa 21 ta'a. Kan booda qaan maal ta'a? Gara lamaan iyyuu 6 yeroo hir'u negatiifa 21 yeroo 6 ta'a jechaadha. Kana jechaan 3 yeroo salphisnu 21 3 negatiifa 7 6 ammoo 3 maal ta'a? 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya inni tokko 7 lammaffaadha. Inni itti aanu ammoo isa kana hojjenna. Deebiin keenya 2 ta'uu danda'a jennee jirra. Kanaafuu isa kana hojjenna. Kanas maal goona? 6 ta'a ida'uu 6 walqixa 15 jennee jirra. Isaan booda 6 ta'a ida'uu 6 hir'isuu 6 walqixa 15 hir'isuu 6 jennaan. Inni kun asitti waan ida'uu 6 waan jedhuuf maal goona? Hir'isuu 6 goona. Garaatti waan negatiifa 6 irraa hir'isneef garaas negatiifa 6 irraa hir'ifna jechuudha. Kanaafuu 6 ta'a ida'uu 0 inni kun 0 waan ta'uuf ida'uu 0 jechuun isuma ta'a walqixa. Inni kun yeroo walirraa hir'isnu 9 ta'a. Kan booda ta'a walqixa. Kanas 6 irraa gara 6 yeroo hir'u 9 yeroo 6 ta'a jechaadha. Kan booda yeroo salphisnu inni kun 3 ta'a. 6 3 2 ta'a. Kanaafuu deebiin keenya inni lammaffaan 3 lammaffaadha jechaadha. Kan jalqabaa ammoo negatiifa 7 lammaffaadha jechaadha. Kanaafuu deebii haala kanaan hojjannaa jechuudha. Baay'ee irratti inni argamu ammoo deebiin keenya maal ta'a? Isa kana hojjetuudhaaf maal goona? Isa kanas haaluma kanaan hojjanna. Kan keessa jiru kana akkuma jiru gabbaafne negatiifa ta'an walqixa ta'a. Isa kana yeroo tokko negatiifa goona negatiifa 12 yookiin ammoo negatiifa ta'an walqixa ta'a. Poozitiifuma akkuma jiru barreessine haala kanaan kenna jechaadha. San booda isa kana maal goona? Garanas negatiifaan baay'isna. Garanas negatiifa yeroo baay'isnu maal ta'a? Inni kun negatiifa baay'isuu negatiifa poozitiifa waan ta'uuf ta'a walqixa ta'a. 12 ta'a jechaadha. Kan ammoo gara negatiifaan baay'isne garanas negatiifa yeroo baay'isnu yookiin ammoo kana negatiifa hirree kanas negatiifa yeroo hirru maal ta'a? Ta'an walqixa ta'a. Negatiifa 12 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya negatiifa 12 fi poozitiifa 12 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan hafe haaluma kanaan hojjettanii wal fakkaataadha waan ta'eef waan isin dhibu hin jiru. Isa daa'ira jiru kan isiniif haa hojjennu. Daa'irri inni jiru kunis salphaadha garuu waan nama dhibu isinitti fakkaatu danda'a waan hiruu ta'eef namoonni baay'een haala sanii waan hubataniif garuu inni kunis baay'ee salphaadha. Mee haa hojjennu walumaa. Jalqabarra maal goona jennee kan akkuma jirutti baafnaa jennee kaas keessa jiru kana xaa hir'isuu 8 yeroo 2 walqixa ta'a. Yeroo tokko maal goona? Negatiifa goona. Negatiifa yeroo tokko ammoo xaa hir'isuu 8 yeroo 2 walqixa ta'a. Poozitiifa akkuma jirutti kaa'annaa jechuudha. Kanaafuu inni kun amma maal goona? Qaxxaamura baay'isa. As jala tokko jira. Tokko baay'isuu xaa hir'isuu 8 jechaan tokko yeroo baay'isnu ifuma waan ta'uuf xaa hir'isuu 8 walqixa ta'a. 2 baay'isuu negatiifa 8 jechuun ammoo negatiifa 16 ta'a. Kanaafuu xaan walqixa ta'a 8 garaattis 8 idaana garaattis 8 idaana jechuudha. Inni kun 0 ta'a. Kanaafuu xaa walqixa ta'a. Inni kun yeroo idaanu waan ta'a negatiifa 8 ta'a. Kanaafuu xaan negatiifa 8 ta'a jechuudha. Garaas akkasumatti qaxxaamura baay'isna. As jala tokko jira. Xaa hir'isuu 8 walqixa ta'a. 2 baay'isuu 8 16 ta'a. Isaan booda xaan hir'isuu 8 ida'uu 8 walqixa ta'a 16 ida'uu 8 goona jechuudha. Kanaafuu inni kun yeroo waliidhaanu 0 ta'a. Xaan walqixa ta'a. Isaan lamaan kan yeroo waliidhaanu meeqa ta'a? 24 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya 24 fi negatiifa 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan kan hafe hojjetuu dandeettanii. Inni kun xumura paartii lammaffaatiin paartii sadaffaadhaan yookiin ammoo kutaa sadaffaadhaan hanga walitti deebinutti maal gootanii
kan hafe kana paartiiwwan hafe kana hafe danda'amee lallaaltanii eedanii akkasuma immoo paartii tokkoffaan namoonni hin dhaalin deebisanii paartii tokkoffaa ilaaluun keessan dirqama wantoota hedduu achirraa waan hubattaniif akkasuma akkuma isin jedhee viidiyoo kana jalqaba irratti yoo laayik hin godhin laayik godhaa akkasuma hiriyoota keessaniif ammoo sheer godhaa isin jedhaa teelegiraama irratti haa ta'u yookiin ammoo iimoo irratti ta'uu danda'a feesbuuk irratti sooshaal miidiyaa kamirrattuu hiriyoota keessaniif sheer godhuudhaan isaanis akka irraa fayyadaman taasisaa akkasuma ammoo gaafii isin gaafadhe gaafii paartii jalqabaa keessatti isin gaafadhee jira inni sun maal kan jedhudha zeeroon kophaa isiitti zeeroo haala kanaa yeroo kennu zeeroon kun raashinaaliidha ammoo raashinaalii miti isa jedhudha zeeroon raashinaaliidha ammoo raashinaalii miti isa jedhu isin gaafadhee ture namoonni paartii san irratti hin deebisin yookaan jiraatan taate zeeroon raashinaaliidha ammoo raashinaalii miti isa jedhu ammas koomantii jalanaaf keettanii yoo isiniif hin galin garuu koomantii jalatti isiniif deebisaa yoo achirratti yoo isiniif hin galin paartii sadaffaa irratti isinitti hima jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti.